Harka fuunee akkam jirtu hordoftoota chaanalii keenyaa amma kanarra jirru Culullee Miidiyaadha. Culullee Miidiyaan tiitoriyaalii fi barnoota gama SolidWorkiitiin jiru akkamitti namni tokko SolidWork irratti beekumsa gahaa argachuu danda'a, akkamittiin wantoota barbaachisan dizaayin gochuu danda'a kan jedhu kan isiniif barnoota kennuudha. Kanaaf chaanalii keenya subscribe gochuu, share gochuu, like gochuu hin irraanfatinaa. Karuma SolidWork softwareii itti deemna jechaadha. Kanaaf jalqaba irratti SolidWorkii keenya bananneet sana booda erga nu banee booda new jennaani, iddoo kana new jennaani. Erga jennee booda qaama sadiin kanatti nu dhufa jechaadha. Qaama sadiin kana nu dhufa. Qaama sadiin kana keessaa nuti paartii jennaan ta'eef paartii irratti okay jennaani. Kana booda dialog boxiin kun nu baname jechaadha. Dialog boxiin kun erga nu baname asitti nuti warreen kana fayyadamneet top, front, right kana fayyadamneet hojjenna waan ta'eef jalqaba irratti dimensionii keenya asii miilimeetiriitti jijjiirrachuu hin dagatinaa. Check gochuunis dirqama waan ta'eef kana gootanii booda kara pleenii keenya frontii filannaa sketchii galleet sketch jennaa. Erga sketch jennee waan barbaanne sana fakkeenyaaf warreen kana keessaa waan silaa nuti draw gochuu barbaanne shaping keenya maal akka fakkaatu barbaanneet filannaa. Kanaaf sarkilii fudhanna jechaadha. Asitti sarkilii keenya fidanneet right dimensionii sarkilii keenya kennuudhaaf smart dimension jennaa. Smart dimension keenya 50 kenninaa fi aguma nu dimensionii keenya kenninaa fi kana booda dhufneet feature jennaan. Featureii keessa extrude goona jechuudha. Extrude goona. Just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad, I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. Sila kana fakkaatan